Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenya akkam nagaa jirtanii gaafa biyya jirtan mee akkamiin mallatteessaa turtan har'aan booda barnoota keenya waan barreessine fuulduratti mallattoo mallatteessuu qabna maaliif jennaan baay'ee yeroo baay'ee mallatteessii jedhame keessaa mootummaa biyya alaa bahuu feetan biyya keessatti illee maallaqa baafachuu baafeete hundumtini wanti hunduu mallattoo nama feesisa kanaafuu mallattoo yoo feetanis akkasitti martanii kun illee mallattoo mataa irra caalaa garuu maqaa ofiitiin mallatteessuutu gaariidha. Hamma gaafasa maqaa bartassanitti kanuma mallatteessuu baraa. Ni dhiyeessaa keenyaaf hamma maqaa keessan barreessuu bartanitti maal godhuu qabdanii kanuma mallatteessuu baruu qabdanii jecha ni galee akkasitti yoo feetan gurguddisuu dhabdanillee ani amma fakkeenyaaf maqaa ofiitti gaarii ana Sayidii qubeessaa barreeffadhee yaa barreeffadhee akkasitti Sayidii barreesseen booda akkanatti wanti mare mallattoo hedduu maqaa ofiitiin gaarii ta'e hundi keessanillee maqaan keessan abduu ta'ellee a barreeffattanii san booda aa'uma kanarratti baa barreeffattanii san booda daa barreeffattan akkasanittillee abduun mataa kashamarraniinillee maquma keessanii rakkoon qabu isin wufuma tokko barreessitanii mallatteessuu harka keessan barsiisa ahammi shee'iin harka keessan baruudha beektan.